Akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu har'as viidiyoo takka isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti wanti isinitti agarsiisu saffisa waayifii keessanii haala kamiin akka dabalachuu dandeessan warroonni waayifii fayyadamtan jechuudha. Saffisa waayifii keessanii haala kamiin akka dabaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Waayifii marra seenuudhaan iddoo mallattoo siitingii tana irratti ni tuqxu. Akkana oloftu view more isa jedhu kana irratti tuquudhaan ammas IP setting isa jedhu kana irratti tuquudhaan DHCP isa jedhu kana static isa jedhu kana irratti deeffattu. Ammas DNS1 isa jedhu kana ni hayxu. tokko ni gootu. Ammas DNS2 isa jedhu kana tokko